barana DV guutuuf qophaa'aa jirtu yoo ta'e seera haaraa mootummaan Ameerikaa baasee lama dirqama hordofuu qabdu jechuudha. Bara kana keessa namoonni baay'een carraa DV ni argatu jedhameetu eegamaa jira. Kunis sababa seera haaraa beeknaatiin jechuudha. Nagaara akkam jirtu viidiyoo kanaan namni tokko DV guutuuf ulaagaan inni deemuu qabu guutummaa isaa isinitti hima. Chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii taasisuu jenna. Akkasumallee viidiyoo kanammoo like gochuun eegala. Kanaan dura akkuma beekamu namni tokko DV guutuuf ulaagaan inni barbaachisu hagas ulfaataan turre namni dookumentii kutaa 12 qabu kamiyyuu guutuu danda'a jechuudha. Barana garuu ulaagaan kuni uummata Itoophiyaa kan giddu galeeffate waan taaneef namoonni baay'een ulaagaa kana guutuu waan hin dandeenyeef keessumaa biyya Itoophiyaa keessatti namoonni DV guutan baay'ee xiqqaatu waan ta'eef jechuudha. Carraan isaa singapuu danda'a jechuudha. Tokkoffaanii ulaagaan tokkoffaan DV guutuuf $1 Ameerikaa tokko qabaachuu qabdu jechuudha. Kana jechuun namni DV guutu kamiyyuu gatii galmee $1 qabaachuu qaba. Kunis kan barbaachiseef wacii piroosesii kanaaf ba'u baay'ee waan ta'eef kana ittiin kafar gochuuf akka ta'etu himama. Addunyaa irratti namoonni DV guutan baay'eedha. Kunis gara miliyoona 30 ol ta'u jechuudha. Baasii kana kafar gochuuf mootummaan Ameerikaa namni DV guutu kamiyyuu $1 Ameerikaa tokko kaffaluu qaba jechuudha. Kanas maaster kaardii fayyadamuun namni tokko akka salphaa ta'etti karaa onlaayinii kaffalachuu danda'a jechuudha. Akkaataa itti maaster kaardii baafachuu dandeessan viidiyoo isaa isiniif hojjedha. Egaa maaster kaardiin waa baay'eedhaaf isin fayyada. Kanas akkaataa ittiin baafachuu dandeessan viidiyoo biraatiin isiniif hojjedha. Lammaffaa irratti namni tokko DV guutuuf paaspoortii qabaachuu qaba jechuudha. Kana jechuun namni paaspoortii hin qabne DV guutuu akka dandeenye himameera. Kun immoo keessumaa uummata biyya kanaa keessatti baay'ee ulfaata jechuudha. Itoophiyaa keessatti namni paaspoortii qabu nama baay'ee xiqqoodha. So barana namni DV guutuu akka malee xiqqaachuu danda'a jechuudha. Gaafa akkas xiqqaatu immoo namoonni ulaagaa armaan olii kana guutanii galma'an carraan argachuu isaanii baay'ee bal'aa ta'a jechuudha. Ammatti Itoophiyaa keessatti namni tokko paaspoortii guutuu kan danda'u karaa lama qofadha. Tokkoffaa namni tokko paaspoortii ariifachiisaa birrii 25,000 baasee immigreeshin websaayitii irratti karaa onlaayinii guutuu danda'a. Kunis birriin isaa baay'eedha. Lammaffaan immoo paaspoortii baafachuuf ji'a 3-5 gidduutti paaspoortiin qarshii 5,000 kaffaltanii karaadhuma websaayitii kanaa jechuudha. Birrii kana kaffaltanii galmaa'uu dandeessu jechuudha. Egaa DV'n ji'a tokkotti qofa tura. Paaspoortii achokkaa yookiin ariifachiisaa yoo ta'e malee yoo amma guutan carraan isaa tarii darbuu danda'a jechuudha. Namoonni ulaagaa lamaan guutuu dandeessan please DV bara kana guutaas ni jenna. Maaliif carraan DV argachuu keessanii baay'ee bal'aa waan ta'eef jechuudha. Keessumaa namoonni paaspoortii dura qabdan please guutaas ni jenna. Namoonni viidiyoo kana laltanii guutanii carrichi immoo isin ga'ee akka nun daganne ni jenna. Thank you so much. Subscribe to my channel. Thank you.